Kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Niwus 24 odeeffannoo ispoortii isin biraan keenya taphni Pirimeer Liigii Ingiliiz torbee 19ffaan guyyaa ayyaana har'arraa jalqabee hanga roobiitti kan gaggeeffamu ta'a. Har'as sa'aatii 11 walakkaa irraa jalqabee Leicester City King Power'tti Manchester City keessummeessa. Sa'aatii 12tti Crystal Palace Southampton, Everton Nottingham Forest, Fulham Bournemouth, Tottenham Wolverhampton wajjin taphatu. Sa'aatii 2:15 irratti West Ham United Liverpool dirree isaa irratti kan keessummeessu. Taphni Pirimeer Liigii kun boruutti fufuudhaan Ipswich Town Chelsea wajjin, Aston Villa Brighton Hove Albion wajjin ga'umsa gadaanaa agarsiisaa kan jiru. Manchester United Newcastle Old Trafford irratti kan keessummeessu ta'a. Taphni kun roobii itti fufuudhaan xumura isaa. Pirimeer Liigii Ingiliiz torbee 19ffaan Brentford dirree isaa irratti Arsenal kan keessummeessu ta'a. Tapha sa'aatii 11 walakkaa irratti taphatamu Manchester City gara King Power'tti deemuudhaan Leicester City wajjin taphatu. Manchester City as dhiyeenya kana taphoota 13 walitti aansee taphate keessaa tapha tokko qofaadhaan kan inni mo'ate. Sababni garaagaraa inni ka'a, garuu miidhamni taphattoota akkaan akka isa yaaddessee kan beekamudha. Tapha har'aa gaggeeffamu kanarratti John Stones, Matthias Nunes, Ruben Dias, Ederson fi Rodri akkasumas Oscar Bob taphicha irratti akka hin hirmaannedha kan dubbatamu. Ga'umsa taphattoota gad bu'uu isaaniitiin wal qabate Manchester City haala hin eeggamneen bara kana sadarkaa isaa irraa duubatti siqachaa kan inni jiru, keessattuu erga Rodri miidhamee asii qabxii baay'ee kan inni harcaasaa jiru. Pirimeer Liigii qofa osoo hin taane Chaampiyoons Liigii fi FA Cup irratti illee qabxii keessa gataa kan inni jirudha. Chaampiyoons Liigii irratti illee darbuudhaaf carraa dhiphaa kan inni qabu. Akkasumas Pirimeer Liigii yeroo ammaa kana qabxii 28 qabaachuudhaan sadarkaa 7ffaa irratti kan inni argamu. Taphni biraa sa'aatii 2:15 irratti taphatamu. Liverpool gara West Ham imaluudhaan kan inni taphatu. Tapha kanaanii Ibrahim Konatee fi Conor Bradley tapha kanaaf hirmaatan jedhamee jira. Gama biraatiin Federico Chiesa fi Diego Jota tarii tapha kanarratti hirmaachuu dhabuu kan jedhu shakkii keessa akka jiran kan gabaafame. Bara kana gahumsa osoo hin eeggamin sadarkaa kanarra kan gahe Chelsea tapha darbee dirree ofii Stamford Bridge irratti Fulham keessummeessuun duuba ka'ee 2-1 mo'atamuu isaa kan yaadatamudha. Chelsea bara kana taphoota taphatee dirree taphatee hundaan qabxii 20 saabbachuudhaan inni sadarkaa cimina ajaa'ibaa kan inni agarsiisaa jiru. Gama Chelsea tapha biroo irratti Raamiyoo Laabiyaa, Baadashilii, Wiilii Foofaanaa fi Rees Jeemsii tapha kanaaf hin hirmaatan jedhamee jira. Tariitii immoo Biin Chilwell fi Raamiyoo Laabiyaan shakkii hiruutis danda'u jedhamee kan eegamu. Gama biraatiin taphni halkan keessa sa'aatii 5tti boru gaggeeffamu Manchester United Newcastle United ni simata. Bara kana Manchester United Erik ten Hagin durfamaatii Pirimeer Liigii kan inni jalqabe, garuu qabxii harcaasuu isaatiin wal qabate Erik ten Hag erga gaggeessee Ruben Amorim Ispoortiin Ingiliiz irratti ga'umsa gaarii agarsiisaa turan gara garichaatti fide. Garichaan fooyyessa jedhamee eegamus hanga ammaatti Manchester United sadarkaa isaa fooyyessee gara duraatti dhufuu hin dandeenye. Tarii torbee tokko yoo ga'umsa gaarii agarsiise torbee taanutti qabxii gataa kan inni jirudha. Victor Lindelof miidhama qabuun akkasumas seenuu dhabuu isaatii shakkii keessa kan jiru. Mason Mount fi Luke Shaw tapha kanaan ala taa'anii jiru. Akkasumas Matthias de Ligt tapha kanarratti hiriiruu fi dhabuu isaa wanti adda baafamee jiru. Tapha biraatiin roobii Arsenaal gara Brentford'tti imalee Brentford wajjin taphata. Arsenaal tapha kana injifachuudhaan garaagarummaa Liverpool wajjin qabu ni dhiphisaa jedhamee eegama. Maaliif gama Arsenaal taphattoonni akka Bukaayoo Saakaa fa'aa hirmaatanii, garuu Arsenaalis bara kana haala eeggameen ga'umsa eeggame agarsiisaa hin jiru. Sababni garaagaraaniif ka'a. Taphataa sarara fuulduraa dhaabbataa dhabuu isaa fa'aa jedhamee taphoota bara kana Arsenaal taphate irratti taphattoonni goolii baay'ee Arsenaal galchanii taphattoonni sarara gidduutti jedhanii kaasuu ni danda'ama. Qabxii haga ammaatii Liverpool qabxii 41 sassaabachuudhaan kan inni dursaa jiru. Akkasumas Arsenaal qabxii 36, Chelsea 35 itti aananii sadarkaa sadaffaa qabatanii jiru. Nottingham Forest sadarkaa 4ffaa irra jira. Manchester City sadarkaa 7ffaa, Manchester United 14ffaa irratti kan argaman.